Ashama akkam jirtu aras viidiyoo biraatiin dhufeen jira. Amma dhumaatti daawwadhaa waa irraa argattu. Amma gara viidiyootti. Abeeti ibidda mana kana ayyaana narra jirutti fayyadamaa yeroodhaan booda biiziidha amma bilbila tajaajiltoota kaasaa jira ani isinitti hime raanos o milkaa'uu barbaaddaa tajaajilami yeroodhaan gargaaramuu barbaaddaa tajaajilami maqaan kee bichaan na biratti irratti akkanatamu maqaan kee qofti laal as ajandaa kanarratti agalmaa'u malee lakkoofsi carraa keeti nama carraa akka tolkaasu sambukkee harkasaa barruusaa keessa quba saarra ergamaa waaqayyoo akka galchuufa sii kadhadha. Namoonni muraasa yoo jiraatan ulaagaa mana kana guutuudhaan qophaa'a. Akkaawuntiin baay'oo irra jira. Teelee birrii Nigdi baankii nama qarshii 1,000 akka magaraa kanatti anaafis carraa naa ba'u carraa yeroo hedduu yaala garuu maqaan koo carraan qabu lakkoofsi koo ol ba'een beeku misiraachonnatti bilbilameen beeku ani maallaquma eebbatii fi maallaquma dinqiidha akkaawuntii koo irratti argeen beeku namni jettu ulaagaa kana guuti qarshii 1,000 laaxanatti fixxaa cireetti fixxaa waan qoosatti waan tabaatti waan gatiin qabnetti hin balleessi. Egaa akka agartan namichi kun ayyaanatu narra jira ayyaana qaba ayyaana narra jiru kanatti fayyadamaa inni kan jechaa jiru kana ta'uuf immoo qarshii 1,000 akkaawuntiin baay'oo irra jira sanatti gashuudhaan natti fayyadamaa inni kan jechaa jiru. Namni kun egaa tarii amantaa kiristaanaati. Amantaa kiristaanaa keessaa amantaa pirootestaantii keessa kan inni jiraatu yeroo baay'ee namoonni akkas godhan amantaa pirootestaantii keessa jiraatu jechuudha. Garuu kana gaafa jennu namoonni amantaa pirootestaantii keessa jiran hundi isaanii kana godhu jechuu miti. Garuu namoonni tokko tokko namoonni amantaa pirootestaantii maqaa dhaachuudhaan wantoota akkasii hannaa akkasii godhan jiru jechuudha. Kun egaa hanna jechuudha. Namoonni immoo dhugaatti fakkaatee as jala yaa'anii qarshii 1,000 kana irratti gashanii dhugaatti fakkaatee waan kana raawwachaa jiran baay'ee jira jechuudha. Maali inni kaa? Maali wanti akkasii? Mee ammas viidiyoo itti aanaa ilaalu. Kee irratti waameera akkaawuntii kee irratti waameera qarshii 200 naa qabadhaa ka naa qabadhaa maalaa dalii zaapuu taltaleebo akkaawuntii kee fuuldura naa kaa'e obboleessa koo. Akkaawuntii kee fuuldura naa kaa'e raados olo daliba raanos oma reedosh ede bentanus ama koppii linkii godhaame al tokko komantii dhiisaati koppii linkii godhaa xiqqaan kee yogguu guddatuun arga maa warri giiftii qabdan hin jirtan. Kitaaba qulqulluu kam keessa jira? Quraana kam keessa jira? Dhaabbata amantaa kam irratti yoo ta'e namni otoo hin hojjetin calliseetuma taa'ee akkaawuntii isaa irratti akkamittiin qarshiin galuu danda'a? Bu'uura maatiin, ulaagaa maatiin. Dhaabbileen amantaa namoonni kun keessa jiran keessattuu namichi kun tarii amantaa pirootestaantii keessa kan inni jiru akkasii maqaa Yesuusii waan ta'eef naannoo san jiraata jechuudha. Jarri sunis silaa callisuun qabaatan dhaabbanni amantaa pirootestaantii kaawunsilii isaanii namoota akkasii kana yoo argan callisuun qabaatan jechuudha. Maaliif maqaa dhaabbatichaa maqaa mana amantaa sanaa bade waan ta'eef sirni kun callisuun qabaatan jechuudha. Yoo tarkaanfiin fudhatamne wantoonni akkasii hanni jedhiiban kun baay'achaatuma deemu jechuudha. Kun naannoo ta'a dhaabbata mana amantaa sana irratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf karaa mootummaas yoo ta'e karaa kaawunsilii mana amantaa sanaan tarkaanfiin fudhatamuu qaba jechuudha. Kun dhugaa dubbachuuf hanna jabaasaa waa'ee jibbisiisaa. Mi'aamsa kan ta'an waa ilaalu. Rakkiirraa hafuura gogaati iyyus dhiisati isaa dhuguma mucaa kanaa carraa kadhachiifadhee naabaa akkamitti salootiidhaan carraan ba'u jammare immoo edalaal kaama tokko immoo jira salootiidhaan akkamitti eebbifama hojjedhu malee immoo asitti nan karadhaa namaaf carraan tokkoffaarratti baa xanqwaa'ii jedha hiikaa xanqwaa'ii garuu hin beeku. Raazappa ati warra madrakiirraa warra waggaa 20 achuma foqo kan isaanii nageenati barri isaanii darbeera la ati jaarsa nageen obboleessa ko afuura jaarsa afuura dullooman nageen Yesuus siifan waama akkaawuntii kee qabadhu naas apaania bishaan kee qopheeffadhu siifan waama ayyaana isaa
Siifawwaama hafuura isaa hafuura Yesuus nama Naazreet siifawwaama bishaaniif qarshii 200 qopheeffadhu naas Ataaniyaa naa hin gargaaramtu obboleessa koo hin gargaaramtu obboleetti koo. Akka argaa jirtan namoota madarakira turan waggaa 30 warroota tajaajilaa turan dhageenyaa. Jaarsota amantaa dhageenyaa. Jaarsota waldaan dhageenyaa. Isaan homaan beekan. Dulloomatti fayyadaminaa. Dulloomata hin dhageenyaa. Dhaabni kan jechaa jiru. Egaa namoota nuti isa jala yaa'an kuniyyuu namoota namicha kana jala yaa'an ta'u dhugaatti fakkaatee waan kana godhanii namni dibata qabu namni ayyaana qabu akkamittiin jaarsota waldaatiin jaarsota mana amantaatiin akkas jedha. Akkamittiin namoota arrabsa. Biyyaansi kun namni waaqa wajjin jiru yoo xiqqaate jecha isaa jecha dubbatu filata jechuudha. Namoota dulloomoo jaarsota warroota waggaa 30 waggaa 40 waltajjii irra turan isaan gaafatina yookaan tajaajila isaanii fudhatina isaan homaan beekan akkamittiin akkana jedha. Namoota isa jala yaa'an dhugaadha jedhanii qarshii isaanii akka wanti namicha kanaa irratti gashan jechuun inni fayyadamu kana waan jechaa jiru kana akkamittiin hubachuu dadhaban. Akkamitti Wasuma godheeyyuu kun utuma akkas godheeyyuu kun hafuura tolchaa yookaan immoo hafuura xonqaa'eeti malee akkamittiin otoo hin hojjetin qarshiin callisee akka wanti keessa jala. Akkamittiin ixaan ati waan qarshii kun tokko gashiteef ixaan tokkoffaa irratti si ba'uu danda'a. Ulaagaa maaliitiin? Hundaa ol garuu dhaabbanni amantichaa maal callise? Mootummaanis hattoota akkasii maal callise? Maal dhiisa? Garuu maaltu ta'aa jira fuulduratti? Qarshiin dinqii buukii kee irratti itemmii kee irratti otoo galuu nan arga. Nama ameen jedheef ta'eera. Jalqaba irratti akkuma viidiyoo kan argiteen mallattoo hidha'uu balleessi. Fooloo godhadhu. Koppii link riipoost sheer gochuudhaan namoota hundumaa biraan gahi. Viidiyoon yeroo darbe hojjedheef namoonni baay'ee dhugaa baatii keessan naa ergitaniitu. Macaafni qulqulluu akka jedha. Namoonni baay'ee akkamitti ta'a Waaqayyoo isaa fidaadhu. Nama amanuuf wanti hundumtuu hin danda'ama. Lammii haaminsaa'u hulluun hichaalaa lilaan. Kanaafiyyuu hundumti keessan nafaana buukii keessan itemmii keessan qabadhaa ameen jedhaa koomentii irratti barreessaa. Biyya garagaraa teessanii warri viidiyoo kana argaa jirtan maqaa ilma Waaqayyoo san hojjedhuuf guyyoota 5 kana keessatti viidiyoon kun si bira ga'eera taanaan ati carra qabeessaa qarshiin dinqii buukii kee irratti haa dhangala'u tafatsame. Egaa akka asirratti argaa jirtan qarshiin hin beekamne. Maal qarshiin hin beekamne jechuun kun maal jechuudha? Tarii wanti hin beekamne hafuura tolchaa ta'uu danda'a jechuudha. Isa xonqaa'ee jennuun kana. Kanaadha. Inni iyyuu iddoo sanatti iyyuu naan nama sanatti iyyuu akkamittiin inni iyyuu fuudhee qarshii namaarraa gara akkaawuntii keessaatti akkamittiin dabarsuu danda'a. Sun iyyuu yoo harka namaaf hin ta'in ala jechuudha. Qarshiin hin beekamne qarshii hedduun akkaawuntii keessatti gala. Ati callisiitoo ameen jedhii fudhadhu. Kan nama dhibu jarri kun walirraa korojaa jiru. Baay'achaa jiru. Isuma inni silaa gochaa ture sana namichi kunis isuma sana gochaa jira. Namootni jaarraa kana keessatti akkamitti namoota akkasii amanu? Kun ikkoo dhugaa nama dinqaa baay'ee jaarraa kana keessatti jaarraa 21ffaa kana keessatti even jaarraa 22ffaatti deemaa jirra. Akkamittiin jaarraa kana keessatti namni namoota akkasii akkamittiin jala bu'a? Akkamittiin goyoomuu danda'a? Kun akkuma barbaadatu namni addunyaa kana keessa jiru jaarraa kana keessa jiru soodota akkasiitiin hattoota ija barbareedhaan miccatanii deeman kanaan akkamittiin akkaatamuu danda'u namni? I don't know.
በዚህ 2 ሰዓታቶች ውስጥ የታምራት ገንዘቦች ወደ እናንተ አካውንታችሁ ይገባል። አመን በማለት ተቀብሉ። በኢየሱስ ስም እስከ አርብ ድረስ ይህ መልእክት ወደ አንተ ከደረሰ መልእክትሽ ነው። የሚገርማችሁ ነገር ትላንት አርብ ጸልዬ ነበር ከ56 ሺህ ብር እግዚአብሔር ይመስገን ታምራት ሆኖልኛል አለ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከ56 ሚሊዮን በላይ ገንዘቦች ከዚያም ያለፈ የእግዚአብሔር ታምራቶች አሁን ወደ አካውንታችሁ እንዲገባ ታምራቶች እንዲሆኑ ምልክቶች እንዲሆኑ ብሮቻችሁ እንዲከፈቱ ቁልፎቻችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን እንዲከፈትላችሁ የምስጋና የታምራት የጉብኝት በሮቻችሁ እንዲከፈት የታምራት በሮቻችሁ እንዲከፈት የጉብኝት በሮቻችሁ እንዲከፈት አይን ያላየችውን ጆሮ ያልሰማውን በልብ ያልታሰበ ታምራትን እግዚአብሔር አምላክ በእናንተና በሕይወታችሁ ላይ እንዲያደርግላችሁ አሁን ጸልያለሁ። ጌታ ምስክር ነው። እስከ ነገ አርብ ድረስ ለ100 ሰው ሸር ላደረጋችሁ ሰዎች 10 ጊዜ ኮፕሊንግ ቁጥራችሁ ላደረጋችሁ ሰዎች ይሄ ታምራት ነገ ይሁን ዛሬ ይሁን አሁን ይሁን ወደ እናንተ ከደረሳችሁ መልእክታችሁ ነው። በፍጥነት ይህን መልእክት ለ100 ሰው ሸር አድርጎ 10 ጊዜ ኮፕሊንግ አድርጎ ሪፖስት አድርጎ ይህን ላደረገ ሰዎች የእግዚአብሔር ታምራት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሕይወታችሁ ላይ ሆነ ተፈጸመ። ተባረኩ። ዩቲዩብን ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ባው ላይ ባለው ሊንክ Egaa kun dhugaa dubbachuuf bara dhumaachuun danda'ama. Maqaa Yesuusiitiin wantoonni baay'een akka ta'u macaafa qulqulluu sirriitti irraa haasa'a. Egaa guyyaa jimaataa kadhadheen 56,000 akkaawuntii koo irratti galee jedheetu kan inni haasaa jiru. Kana maal jenna dhugaa baay'ee nama dinqaa. Yoo nuti dadhabne, yoo nuti tattaaffanne, yoo nuti hojjenne Waaqayyo kan nu gochuu danda'u maalidhaa? Hojii keenya sana nuuf eebbisa. Barakaa itti nuuf godha. Sanaan ala teenyetuma miraakiliidhaan yookaan taammiriidhaan akkaawuntii keenya irratti qarshii nuuf galu jiraachisuu hin danda'u, hin jirus jiraachisuu hin danda'u karaa kaminuu jechuudha. Kitaaba qulqulluu kan macaafa qulqulluu keessatti illee kan jedhu namni hin hojjetin hin nyaatinidha. Hojjechuu akka qabaannu, dafquu akka qabaannu, dadhabuu akka qabaannu, hojjennu malee jijjiiramuu guddachuun akka hin danda'amne kitaaba qulqulluu sirriitti nuuf kaa'a. Quraannis sanarraa fagaatu jedhee yaada. Namni otoo hin hojjetin akkasumatti taa'ee yoo amma barbaadetu waaqa kadhatee qarshiin callisee akkaawuntii isaa irratti gala yookaan immoo qarshiin calliseetuma samii irraa gadi rooba fi jennee kan yaadnu yoo ta'e kun karaa kamiiyyuu yaada sirrii yaada fudhatamuu qabna jechuudha. Kan akkas godhee argis hin jiru. Manni amantaa kamiiyyuu kan kana deeggaru kan kana barsiisu hin jiru. Kun namoonni ofii isaaniitti uumanii maqaa Yesuus Kiristoosiin kana godha jedhanii namoota homaa hin beekne, namoota wangeela hin dubbifanne, namoota waa barumsa hin qabne, namoota waa xiinxaluu hin dandeenyetti fayyadamuudhaan hanna garaa garaa gaggeessaa jiran jechuudha. Kanaaf qarshiin kamiyyuu yookaan horiin kamiyyuu otoo hin hojjenne, otoo hin dadhabne akkaawuntii keenya irratti roobu jiraachuu hin danda'u, hin jirus. Yoomiyyuu har'as borus akkasittiin quba qabaadha. ተመልከቱ እዚህ ጋር ትላንትና ቅዳሜ በለቀኩት ቪዲዮ አሜን ብዬ 50 ሚሊዮን ብር ገብቶልኛል እያለ ነው። ከዛሬ ይሁድ ጀምሮ ያልተጠበቁ የታምራት ገንዘቦች ወደ እናንተ አካውንት መግባት ይጀምሩ። ታምራት ይሁንላችሁ፣ ምዕራፋችሁ ይቀየር። Kumarginan jara kun dhugaa dubbachuuf baay'ee bakka faaraa jiru bakka baay'ee duubatti hafuu. Akkuma malee bakka namni isaan malee waa beeku hin jiru. Namni waa xiinxaluu danda'u hin jiru. Namni homaan beeku bakka isaan biratti. Baay'ee bakka namoota dadhaboo kan xiinxaluu hin dandeenye, kan waa yaaduu hin dandeenye, kan naannessanii fageessanii yaaduu hin dandeenye dhugaa dubbachuuf. Waan namni isaan malee waa hin beekne, waan namni isaan malee waa xiinxaluu hin dandeenye, waan namni kallattii hundatti naannessee waa ilaaluu hin dandeenyetti fakkaata. Isaan araada beektota namni kaan gowwaa. Waan nuti akkaawuntii isaanii namoota biraatiif sheer gooneef waan nuti koomentiidhaan ameen jenneef
akkasumatti qarshiin akkaawuntii keenya irratti nu gala. Maal raajiin akkasii yoo xiqqaate akkaatumatti naqamee namarraa koppii gochuun qabaatan istaayiluma isaatii jijjiiruu danda'u qabu. Way wal fakkaata akkaawuntii ishee kan godhe miraakiliidhaan yookaan taamiriidhaan karaa xiqqeettiin akkaawuntii keessan irratti qarshiin beekamne gala. Ajaa'iba! አሜን ጀዴ 40,000 ናፍ ገሌራ የሚለውን ኮሜንት አየው። አሜን ብዬ 40,000 ገባልኝ የሚለውን ኮሜንት አየው። ይሄንን ቪዲዮ በተለያየ ፕላትፎርም በተለያየ ሶሻል ሚዲያ የሚታዩ ቅዱሳን ለእናንተ ፋይናንሻል ደጆች እንዲከፈቱ ጸልላችኋለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ለአምስት ሰው ሼር አድርጉ፣ ለአምስት ሰው አድርሱ። አካውንታችን ደግሞ ፎሎ አድርጉት። ቲክታክ ላይ የሚታዩ ሰዎች ደግሞ 5 ጊዜ ኮፒ ሊንክ አድርጉት። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናንተ ፋይናንሻል በሮች እንዲከፈቱ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የሚባርክ አምላክ ነውና እንዲባርካችሁ ጸልያለሁ፣ እንዲያበለጽጋችሁ ጸልያለሁ። በኢየሱስ ፋይናንሻል ደጆች ለእናንተ ይከፈቱ። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ እንዲባርካችሁ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ፋይናንሻል ደጆች ይከፈቱ፣ የሥራ በሮች ይከፈቱ። የምትመሰክሩበት ጊዜ ለእናንተም ይፍጠንላችሁ በኢየሱስ ስም ሆነላችሁ። ሐሙስ ከጠዋቱ 3 ሰዓት እንገናኛለን። Obboleessa kiyya ameen jechuudhaan duwwaa akkasumatti akkaawuntii irratti qarshii nu galu kan qarshii nuti argannu hin jiru. Qabeenyi nuti argachuu dandeenyu yoo hojjenne duwwaa jechuudha. Ameen jennee tekstii waan barreessineef akkaawuntii keenya irratti qarshiin nu galu hin jiru. Qarshii argachuu hin dandeenyu yookaan horii argachuu hin dandeenyu qabeenya argachuu hin dandeenyu yoo hojjenne duwwaadha. Hara piliis nu dhiisaa. Yaa jiraan nu dhiisaa. Namni hojii hojjetu nama hojiin dhowwina. Tiiktook irratti namoota waan beektu namoota waa yaaduu dandeenye walitti qabdanii ta'u hojiin dhowwina. Namni hojjetu yoo hojjetan duwwaadha kan jijjiiramuu danda'a. Yoo dadhaban duwwaadha kan jijjiiramuu danda'a. Yoo waa shaakalan yoo waa yaalan duwwaadha kan jijjiiramuu danda'a. Kan qabeenya godhachuu danda'a. Kan sana haala dhufee Rabbi irra hin jaalatu. Rabbi illee qabeenya akkasumatti teenyee nuti hin jiru. Maaf gowwoomtu? Maali kun handa akkasitti jabaasan jibbisiisan ajaa'iba! አሜን 65,000 ገብቶልኛል ተባረክ የሚለውን ኮሜንት አየው። ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች በሙሉ ነገ ሐሙስ ከጠዋቱ 3 ሰዓት በሚጀምር ፕሮግራም እግዚአብሔር ተአምራቶች እንዲያደርግላችሁ በኃይል ጸልላችኋለሁ። ነገ ሐሙስ ከጠዋቱ 3 ሰዓት በሚጀምር ፕሮግራም ሁላችሁም ተገኙ። አሁን ይሄን ሚዲያ የምትከታተሉ ሰዎች ይሄንን ለ4 እና ለ5 ጊዜ ኮፒ ሊንክ እንዲሁም ሪፖስት አድርጋችሁ ቀጥታ ወደ ላይ Bakka haalli isaanii ittiin isaan deeman kun Ruwaandaa keessattuu mana amantaa kiristaanaa baay'ee cufaa akka turan dhagaan ture jechuudha. Tarii sun sirreechaa hin jiru. Garuu akkaataa amma argaa jiru kanaan kan deemuu ta'e maal gochuuf ta'a manni amantaa kiristaanaa kun keessattuu kan pirootestaantidhaa kun hin cufama jedhee yaada. Maaliif namoota walitti qabanii tiiktook irratti maqaa Yesuusin amee yoo jette maqaa Yesuusin kan hoo goote qarshii kan hoo gashite qarshiin akkaawuntii keessa sii gala qarshiin beekameetu akkaawuntii keessa sii gala qabeenya guddaa horatta jedhanii namoota hojii dhoowwaa ooluu namoonni akkan hojjenne salliseetuma maquma Yesuus Kiristoosin yoo waan akkasumatti qarshiin akka galu qabeenya akka argatu waan barbaade akka argatu akkasitti kan gorsaa jiran jechuudha. Kun maal fidaa jira? Uummata namoota gara hiyyummaatti oofaa jira jechuudha. Keessattuu namoonni baay'een baranne namoonni baay'een hiyyaanni namoonni baay'een ittiin dhalle wantoota kana dhugaadhaan fudhatu jechuudha. Kan nama ajaa'ibu namoota baay'ee baratanii jechoota warroota namoota kanaa yaada namoota kanaatti kan amanan yaaduma kana kan fudhatanis baay'ee jiru. Kun akkamiin ta'uu danda'a? Akkamiin ta'uu danda'a? Akkamittiin miraakilii akkamittiin amma barbaadde amantaa barbaanne yoo qabaanne amma barbaanne yoo amanne waaqatti yoo amanne waaqni ani sitti amanee jedhee yoo ciise yoo rafe
Samiirraa qarshii kennaa erga. Samiirraa horii kennaa erga. Akkasumatti qabeenya na laata. Kan akkas ta'e immoo jira. Evidensiin yookaan ragaan jira. Eessa iyyuu hin jiru jechuudha. Kan beeknu namni hin hojjenne nyaachuu kan qabaannerree wangeelli hin kaasa jechuudha. Namni hin hojjenne namni dadhabaan nyaachuu akka hin qabaanne. Nama dadhabaa Waaqayyo akka hin jaalanne Rabbi akka hin jaalanne. Nama hojjetu, nama dadhabu, nama yaadu, nama shaakalu. Nama hojii isaatti jabaatee, nama hojii isaatti cimaatee Waaqayyo Rabbi illee akka jaalatu hin kaa'a jechuudha. Keessattuu kitaaba qulqulluun, macaafa qulqulluun. Kanaaf guddachuu jijjiiramuu kan danda'amu rakkoo faayinaansii keenyaa furachuu kan danda'amu inni tokkoof tokko hojjechuu fi hojjechuu duwwaadha. Kana haala filannoon biraan jiru. Yoo nu hojjenne, yoo nu dadhabne Rabbi Yesuus nuuf eebbisa itti nu guutuu danda'a. Barakaa itti nu gochuu danda'a. Sanaa ala namoonni soobdoonni, fakkeessitoonni, namoonni ija isaanii barbaree dhiqatan, namoonni akkanaa gadi buutonni kun namoonni baran waan jedhaniif qarshiin akkaawuntii keenya irratti lafumaa ka'ee dhangala'u tokkollee jiraachuu hin danda'u. Waaqni akkaawuntii keenya irratti qarshii samiirraa ganu dhangalaasu hin jiru. Waaqni qabeenya samiirraa ganu dhangalaasu hin jiru. Guddachuu kan danda'amu yoo jabaannee hojjenne duwwaadha. Kanaaf hordoftoonni koo guddachuu jijjiiramuu kan danda'amu rakkoo faayinaansii keenyaa furachuu kan dandeenyu yoo hojjennee fi hojjenne duwwaadha. Wangeelas ta'e quraan dhaabbanni amantaa kamiyyuu wantoota akkasii hin deeggaru. Hin goyyoominaa daraa keessan, hin goyyoominaa piliis. Namoota illee hubannoo qaban, namoota waan kun dhugaatti fakkaatee waan kana keessatti kufanii dogongoroota akkasiitiin, dogongorsitoota akkasiitiin qarshii isaanii, horii isaanii hataman, nyaataman illee gorsaa itti himaa. Namoonni kun namoota sirrii akka hin taane, hattoota akka ta'an itti himaa. Sheerii godhaa fi qaqqabsiisaa. Egaa viidiyoo irraa kanarraa dhugaa dubbachuuf waan baay'ee baranne, waan baay'ee nu barsiisa. Nama sirriitti hubateef waan baay'ee nu barsiisa. Egaa viidiyoo biraatti nagaa walitti deebinutti nagaa naaf turaa, fayyaa qabaadha.